galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingteen DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan Kamisa adoolessa 23 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 16 bara 2012 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaatii booda mormiif jeeqama ka'een lakkoobsa qabeenyaalee barbadaa'aniif lubbuu namaa dhabame akkasumas lakkoobsa namoota kanaa wal qabatee hidhamanii ibsee jira mootummaan. Kanarratti aangawaa dubbisnee qabna. Itoophiyaan hidhaan laga Abbayyaa marsaan duraa guutamuusaa kaleessa sirnaan labsitee jirti. Paartiileenis kanarratti waan jedhan qabu. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamu irratti kanneen pirezidaantummaa marsaa ittaanuuf dorgomuuf jiran paartii Riippaabilikaanirraa pirezidaantii Doonaald Tiraamp yoo ta'an, Diimokiraatota irraa immoo ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidanii har'a seenaa pirezidaantii Tiraampitti fuuleffannee qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa irraa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Hojiin hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu marsaan duraa xumuramuusaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa lammiiwwan Itoophiyaan baga gammaddan jedhanii jiru. Gabaasa kana Mallas Kaachoo ammaa ergee namoota dubbisa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa kaleessa fuula tiwiitarii isaanii irratti guutinsa bishaanii marsaa duraa kan hidha laga Abbayyaa ifatti beeksisan uummata Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuudhaan itti fufanii ennaa ibsanis boqonnaa murteessaa hidha laga Abbayyaa kana dhaga'uuf arguuf baasii isaaniitiin deeggaruuf dhaloonni hedduun hoogganoonni hedduun hawwanii turan. Har'a laga Abbayyaa sirbaaf ittiin sodaachisarra dabree utuu eenyuuniyyuu miidhiin boqonnaa murteessaa irra akka ga'u taasisnee jirraa jedhan. Hojii hidha laga Abbayyaa irratti kanneen hirmaatan hoogganoota irraa jalqabee akka kanneen buusii maallaqaa buusaniitti kagalateeffatan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed hidhaan laga Abbayyaa bara dhufu tarbaayinii lamaan annisaa yookaan enerjii elektiriikii maddisiisuu akka jalqabu ka dubbatan yoo ta'u akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2015tti immoo guutummaatti hojii isaa jalqaba jedhanii jiru. Gama biraatiin dhimmuma hidhaa laga Abbayyaa kanarratti walga'iin dheengadda gamtaa Afrikaatti hoogganoota biyyoota Itoophiyaa Sudaanii fi Masrii gidduutti geggeessamee ture bu'a qabeessa ta'uusaa ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Dr. Silashii Baqqalee VOA'f ibsanii jiru. Durataa gamtaa Afrikaa marsaa ammaa pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Siriil Raamafoosaan kan hoogganame maricha viidiyoodhaan geggeessamerraa bu'aa argame jedhan akkanatti ibsan Dr. Silashiin. የተደረገው አቅጣጫ የመስጠት መሰረት ድርድሮች ስናካሄድ ነበር። ቴክኒካልና የህግ ማዕቀፍ kallattii itti kennuudhaaf jecha waliin dubbii geggeessaa turre dhimmoota seeraaf teeknikaa irratti isa gamaaggamuu fi kallattii ittaanu kennuuf ture kan wal ga'an ba'iin gamaagama sanaas ilaalamee jira. Deemsisaas gaariidha jedhanii jiru. Yeroo dhiyootti waliigaltee waa'ee guutinsa bishaanii akka xumuramu kabiraa dhimmoota waaraa yookaan immoo ka yeroo dheeraa xumurachuuf immoo akkasuma waliin dubbiiwwan itti fufan akka geggeessaman ka jedhutu dubbatame. Boqonnaa lamatti hiramee akka geggeessamu dubbatamee jiran Dr. Silashii Baqqalee. Guutinsi bishaanii marsaa duraa kan ammaa kun bishaanidhaa sana keessaa ba'utuun dhaabiin kan ofiin guute meetira 60 irra eega ga'e booda kan ofii irra ba'ee yaa'u kan agarsiisudha. Kana xumurree jirraa jechuudha jedhan Dr. Silashiin. Gama biraatiin gabaasaan gaazexaa Masrii Al-Haram jedhamu tokko irratti ba'e garuu marii hoogganoota biyyoota sadeenii ilaalchisee ka dubbatan aangawaan Masrii tokko mootummoonni Masriif Sudaan hidhaan laga Abbayyaa sun ta'iinsa uumamaatiin guutuu isaa kan mootummaa Itoophiyaatiin ibsame simatanii jiran jedhee jira. Gama Masriitiinis murtiin sadarkaa olaanaatti murteessame waliin dubbiin sun kan itti fufu ta'uusaa aangawaan sun dubbatan jechuudhaan gaazexaan Al-Haram gabaasee jira jedha Mallas Kaachoo ammaa Finfinneerraa. Hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu kan marsaa duraa xumuramuusaa paartileen mormituu biyya keessaa deeggaranii jiru. Hoogganoonni waldaa Deemokiraatawaa Tigraay, Ezemaa, Ofeekoo fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf dhaamsa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Kun ta'uun Itoophiyaan hiyyumaa fi dukkana keessaa ba'aa ka jirtu ta'uu ishee agarsiisa jechuun paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa ibsuusa Mallas Kaachoo ammahaa gabaaseera.
murtii mana maree federaalaan ala akkasumas ilaalcha guutuu biyyaan faallaa dhaabbachuudhaan Hiwaat Tigraay keessatti filannoo gaggeessuuf murteessuusaa bulchiinsi naannoo ollaa ta'an irraa mormiin isa mudateera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Koreen eenyummaa Amaaraa Walqaayitti deebisuuf hundeeffamee fi sochiin biyyootii Amaaraa yookaan ABN ibsa baasaniin Hiwaat waggootii 27f aangoo qabu gargaaramuun abbaa irrummaan lafa bulchiisa naannoo Amaaraa jala turan dirqiidhaan gara Tigraayitti dabale jechuun himatu. Ammas jechuun ega jijjiiramni argame boodas bulchiisi naannoo Tigraay lafa bulchiisa naannoo Amaaraa irraa fudhatee fi gaaffileen eenyummaa ituu hin deebi'in filannoo gaggeessuu hin danda'u jedhan. Iyyata isaanii kanas gara mana maree federeeshiniitti dhiyeessuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Aadde Liyaa Taaddasee deebii kennaniin kun yaada humnootii nutu uummata Walqaayitiif raayyaaf beekaa jedhan biraa madde waan ta'eef fudhataman qabu jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dhiyeenya kana deebi'e kun keessumaa dargaggoota irratti akkasumas diinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa akka qabaatu xiinxaltoonni diinagdee fi siyaasaa ibsanii jiru. Jeequmsi siyaasaa irra deddeebi'ee ka'u kun uummanni waa'ee hegeree isaa irratti shakkii akka qabaatu gochuun haala amma jirurraas abdii akka dhabu godhaa jedhanii jiran. Hookkarri dhiyeenya kanaa Itoophiyaa keessatti uumame hojii investimentii gaggeessuuf fedhii jiru xiqqeessee daldalaa fi qubannaa jiru irratti dhiibbaa qabaataa jechuun xiinxaltoonni kun dubbachuu gabaasamee jira. Abbummaa qabeenya lafaa kan ilaaleen godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namni 16 ajjeefamanii lammiiwwan biyyattii 16,000 caalaa manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu aangawoonni mootummaa kan godinaa fi aanaa addaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataatee Oregon magaalaa Poorlaand keessa ka jiru manni murtii federaalaan alatti namoota hiriiranii turan irratti tikii federaalaa gaaza himimmaansu dhukaasee jira. Poorlaand keessatti hiriira gaggeeffame kun guyyootii walitti aanan 56 kan itti fufe yoo ta'u kunis hokkara poolisiin gaggeessu loogii sanyii fi dhiyeenya kan ammoo humnootiin federaalaa magaalattii keessa buufachuu mormuuf gaggeeffama. Bulchaan magaalaa Poorlaand Ted Wheeler dallaa mana murtii bira dhaabbachuudhaan namoota yeroo gaaziin himimmaansu darbatamu argan keessaa tokko turan. Bulchaan kun lafa hiriira sanaatti kaleessa dursanii argamuun uummataaf deeggarsa qaban ibsuuf ture. Garuu achitti argamuu bulchaa magaalattii kana hiriirtonni hedduun fudhatama dhabsiisanii itti iyyanii jiran. Awustiraaliyaaf magaalaa guddinaan lammaffaa taate Melbourne keessatti haguuggiin funyaaniif afaanii yookaan maaskii kaa'achuun kamisa har'aa kaasee dirqama ta'ee jira. Magaalli kun biyyattii keessatti lafa weerarri vaayirasii koronaa itti hammaataa jiru taatee jirti. Uummata magaalaa Melbourne keessa jiraatu miliyoona 5 gidduutti faca'inni vaayirasii koronaa to'achuuf jecha ajaja dhiheenya kana kenname keessaa kun tokko. Namni umriin 12 ol ta'e kamiyyuu manaan ala maaskii tuun kaa'atiin yookaan afaaniif funyaan ituun haguuggiin argamnaan hanga doolaara $143 adabama. Kanneen namoota miindessuun hojjechiisan hojjetoonni isaanii maaskii kaa'achuun barbaachisaa miti jechuun jajjabeessu taanaan immoo doolaara 7,000 caalaa kan adabaman ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artist Hacaaluu Hundeessaa eega ajjeefamee booda hokkara Oromiyaa naannolee hanga tokko keessatti ka'ee lubbuun namaa baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasamee ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan wal qabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa tujubeen dubbistee jirti. Badii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon. Qabeenyi
akka naannoo keenyaatti bade lakkoofsaan baay'ee guddaadha. Manneen jireenyaatti lakkoofsa guddaa kan qabu, kan caccabee fi kan gubate jireenyaati. Isaan kun akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Hoteelota gara 195tu gubatee konkolaataan dhuunfaa mootummaan, dhaabbileen mootummaa, manneen mootummaa, waajjirri mootummaa fi gubatanii waajjirri mootummaa 400 ta'an gubatee. Qabeenyi kun qabeenya naannoo Oromiyaa keessa jiru, qabeenya Oromoo fi qabeenya Oromiyaati. Kan miidhaan kun irra ga'ee akka warri saboota garaa garaatti fayyadamanii ajandaa godhachuuf isa qoodanii saba biraa irratti dhiibbaan akka waan ga'eetti yookaan qabeenya akka waan badeetti wanti hoololli geggeeffamu jira. Qabeenyi bade kun qabeenya saba hundumaati kan naannoo keenya keessa jiraatan. Egaan obbo Geetaachoo, badiin kun kan inni dhaqqabe naannoo Oromiyaa keessatti. Balleessaa kanaaf immoo kallattii tokkotti quba qabuudhaan haasaan jibbiinsaa adda addaa faca'aa jiru. Isa kanarratti yaada keessan maali? Namni balleessu sabummaan qabu. Namni akka hojjetu, namni balleessu, namni gubuu saba kan keessaa kan dhalate miti, saba kan keessaa dhufa jedhanii wanti sabaan kaataagoraa godhamuuf jiru. Badiin kan gaafatu naannoo keenya keessatti jiraataa naannoo keenyaa keessaa kan bahedha. Jiraataa naannoo keenyaa yeroo jennu uummattooti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa jiru hundi naannoo keenya keessa jira. Oromoon madaallii kamiinuu miidhaa geessisuudhaaf yeroo itti karoorsee irratti hojjetas hin qabu, hin goones kanaan duras hin goone, har'as hin godhu, boris darbee hin godhu. Oromoon saba biraa walitti buusuudhaaf warri ta'e jedhanii kana karoorsanii fi hoogganan akka waan Oromoon sabootaaf sablammoota biyya kanaa keessatti miidhaa geessisuudhaan beekamutti yookaan immoo saba kan biraa dhiibbaa irratti gochuudhaan qabeenya isaanii barbadeessuudhaan of keessaa balleessuudhaan akka waan Oromoon murteesseetti deemetti warri olola geggeessan kun olola qaraatii fedhii isaanii kaleessaatu hin milkoofne waan fedhii isaanii kaleessaa milkoofneef isa kanaan immoo uummata Oromoo fi uummata biraa walitti buusuuf yaalii gochuuf yookaan yaalan ta'e malee miidhaan kun kan ga'e eenyullee sabaan kan adda ba'e hin jiru. Miidhaa kana kan geessan jedhamanii shakkaman to'atamaa kan jiran naannoo keenya keessa kan jiran. Oromoon madaallii kamiinuu kaleessa sittiin hin jedhamne har'a sittiin hin jedhamu. Sabni Oromoo saba biraa irratti dhiibbaa geessisaa kan jedhu hin jiru. Safuu akkasiis hin qabu. Safuu Oromoo warra balleessanidha. Warri kana godhani Oromoo keessaas namni kanatti makame jiraachuu danda'a. Saba biraa keessaas namooti kanatti makaman Oromiyaa keessa kan jiraatan jiraachuu danda'u. Ergamanii naannoo biraatiis dhufanii magaalaa keessatti galanii gocha kana kan raawwatan waan jiraniif Oromoon yeroo madaallii kamiinuu sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa keessaa ofitti qabee wajjiniin kan jiraatu keessaa har'as kaleessas kan ture har'as kan gochaa jiru uummata Oromooti eenyuudhaa ol jechuudha naannoo kana biyya kana keessatti. Akka isinatti himtanitti namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii hedduudha. Namoota kanarratti qorannaan innaa geggeessamu adda baasuudhaaf qaamni walaba ta'e irratti hirmaatamoo yookaanis mootummaa qofa maaliifi mootummaa yoo fudhanne gama mootummaatiin ilaalaa qaamni walaba ta'e immoo yoo itti dabalame daran qorannaan kun ifaaf walaba ta'a. Hagam walaba qorannaan kun haalli ittiin geggeeffamaa jiru. Mootummaa jechuun qaamolee mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasuu, qaama seera hiikuuf, qaama seera raawwachiisutu jira. Kanaaf qaamoleen kun sadaniyyuu aangoo mataa ofii isaaniitii qabu. Garuu immoo baalaansi karaa ta'een walii isaaniitti tuumbuun hojii isaanii of danda'aniiti kan isaan hojjetanii. Kanaaf amma mootummaa jechuun qaamolee sadan kana keessaati qaamni raawwachiistu qaama aangoo mootummaa olaanaa raawwachiisuudhaaf qabudha. Heeraaf seera mootummaa eegsisuudhaaf dirqama qabudha. Qaamni seera hiikummoo sanarraa walaba kan ta'edha jechuudha. Seera walaba ta'e jechuun namni tokko yeroo komatamu yookaan himannaa yeroo itti dhiyaatu sirna himannaan ittiin dhiyaatutu jira, sirna ittiin to'atamutu jira, sirna ittiin hamma dhumaatti murtii argatutu jira. Kanaaf qaamni kana hojjechuu danda'u mootummaa keessaa of danda'eetu jira. Qaama sadan keessaa qaama keessumaa raawwachiistuudha jedhamee yaadama. Mootummaan yeroo baay'ee namni kan tilmaamu qaama raawwachiistuudha jedhee tilmaama. Qaamni seera baasu immoo qaama aangoo olaanaa biyyaati, qaama aangoo olaanaa naannooti. Qaamni aangoo olaanaa qabu sun raawwachiistuun isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa jechuun qaama seera hiiktuun sun isatti waamama. Qaamni seera hiiku kun bilisa ta'eeti kan biyya kanatti ijaaramee jiru. Kana tokkoon kun ilaaluun hin danda'ama. Bilisummaa qaba. Qaamni kana qoratu jechuun hin danda'amu. Mootummaan biraa dhufee qoratu hin jiru. Mootummaa keessatti qaamolee sadan adda ba'anii jiran waan jedhaniif qaamolee sadan keessaa tokko kan amma kana seera raawwachiisu irraa adda karaa ta'een manni hojii abbaa alangaa waliigalaa jira, poolisiin hin jira, manni murtii hin jira. Qaamoleen kun seera namni ittiin qabamuu qabuu fi to'atamuu qabuuf seeratti ittiin dhiyaachuu qabu namni akka seeratti dhiyaatu gochaa kan isaan jiranii fi karaa biraatiin immoo mirga namoomaa irratti kan hojjetu dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu akka biyyaatti hin jira. Dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu kun karaa biraatiin mirgi namoota qabaman kanaa yookaan shakkaman kanaa karaa seeraaf waa ta'een eegamaa jira moo eegamaa jiru jedhee hordofuu hin danda'a. Fakkeenyaaf dhaaboliin mirga namaa sadarkaa addunyaa kan akka Amnesty International
namoonni hidhaman kun jamaadhaan walitti qabamaniitiin himannaan irratti hin dhiyaanne jechuudhaan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiru. Isa kanarratti yaadi keessan maali? Kana keessatti namni qaama hir'ataa ture, namni dararamaa reebamaa ture, mana shakkameefi yakkameefi miidhaan kun irra gahaa ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo wanti hundeedhaan jijjiiramuu qaba jedhamee yaadames kana caasaa nageenyaas haa ta'u, caasaa seeraas haa ta'u, caasaa mootummaa sadarkaan jiran keessatti gochaan akka kanaa deebi'ee kan raawwatamu yoo ta'e kan kaleessaa balaaleffachuun keenya siiqaan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan mirgi lammiiwwanii eegamuu danda'uu irra laata. Namni sun to'atame, jimilaadhaan to'atame kan jedhu ofumaa itti dabaluuf yoo ta'e malee lakkoofsa amma himeedha kan to'atan Oromiyaa keessatti. Namni kun immoo kan to'atame sun hundisaa ragaan harkarra nagaituun baay'ee malee haalli kun amma har'aattuu mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jira jechuun irraa jalaan qulqulleessanii kan yeroo beellamaatti gaafatamu yeroo beellamaatti gaafatanii kan mirga waziitiin ba'uu danda'u mirga waziitiin baasanii kan gorsanii haalli itti geggeeffamaa jiru waan jiruuf mirga namoomaa irratti dhiibbaatu jira kan jedhu qorannaa akkasii hin qabnu amma ammaatti uffata akkasitti deemamee hin jiru. Komee dhiyaataa jiru keessaa tokko namoonni siyaasaa kanneen hidhamaniif mormitoota ittiin cafaquudhaaf dantaa siyaasaatii fi inni kun gama mootummaan attamitti ilaalama? To'annaan kan geggeeffame namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda fudhachuudhaaf socho'aa jiran baay'een isaanii yaada qabatanii kanneen mana sirreessaa keessa turanii kan biyya alaa turanii kan biyya alaa turanis biyya keessatti galanii akka socho'an kan biyya mana sirreessaa keessa jiranis mana sirreessaa keessaa ba'anii yaada isaanii bilisaan uummatatti ibsachuu akka danda'aniif kan haala mijeesse mootummaadha. Kanaaf mootummaan ofii haala mijeessee deebisee dirree siyaasaa dubbisuudhaaf yookaan immoo yaada namaa daangessuudhaaf jedheetu nama mana hidhaatti guura kan jedhu fudhataman qabu. Bu'uura hin qabu waan ta'eef. Namoonni yakkamanii fi seeratti dhiyaachuu qaban jedhamanii shakkamanii gochaa ajjechaa kanaan wal qabatee kakaasuudhaan namaaf nama uummataaf uummata sa'aaf walitti buusuudhaaf amantii walitti buusuudhaaf miidiyaa fayyadamanii waltajjii garaagaraatti bahanii gocha kana keessatti qooda qabu miidhamuu qabeenyaa namaatii fi qooda qabu jedhamanii warroota shakkamantu to'annaa jala galee warroonni kanaaf itti gaafatamummaa isaanii seeratti dhiyaachuutti isaan irra jiraata jedhamee dhiyaatan keessa kan paartii biyya bulchaa jiru keessa jira. Miseensi paartii biyya bulchaa jirus hooggansi paartii biyya bulchaa jirus keessa jira. Namoonni kana keessatti ga'ee isaanii bahuu dadhabuudhaan qooda keessaa qaban shakkamanii to'ataman jiru jechuudha. Gaaffiin kodhumaa vaayirasii koronaa wajjiniin wal qabataa akkasiin natti himtanitti namoonni yeroo ammaa to'annaa jala oolanii 7,000 oli lakkoofsi isaanii. Vaayirasiin kun immoo of eeggannoo cimaa barbaada. Addunyaa irratti balaa guddaa geessisaa lubbuu namaa galaafataa namootas akkaan dhukkubsaa akka inni jiru beekamaadha. Isa kana mootummaan of eeggannoo attamii godhe namoonni dhibee kanaan akka isaan hin faalamne kanneen mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa guddaa akkasii ennaa namoonni hidhamanii of eeggannoon hin godhama gama kanaan maaltu hojjetamaa jira? Warroonni mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiran eeggannaan godhamuufii qabu hundi godhamaafii jira hin godhamaafii jalqaba yeroo seenus qoratameetti seenaa achi keessattis karaa ittiin miidhaa geessisuu hin dandeenyeen karaa ittiin namni vaayirasii kanaan faalamuu hin dandeenyeen to'annaa hordoffiin cimaan godhamaati kan deemu. Lakkoofsi kun guddaa kan malee lakkoofsi kun mana sirreessaa tokkotti yookaan immoo lafa mana to'annaa tokko keessatti kan isaan jiran bakkee garaagaraatti kan isaan jiran akka kanaan dura iddoo tokkotti yoo namni qabame iddoo tokko fuudhanii iddoo tokkotti geggeessuun hin jiru. Bakkumatti qabametti achumatti to'annaa seeraa jala oolchanii galmee isaa qulqulleessuuf deemama malee iddoo iddootti geggeessuun hin jiru. Kana keessatti dhibee vaayirasii koronaatiinis miidhaan akka isaan irra hin geenye of eeggannaa guddaan godhamaati kan inni jiru. Mootummaan kanaaf of eeggannaa jalqabaa godheeti. Eenyuun waa ta'u badii qabuuf seeraan gaafatama malee miidhaan qabu akka isarra hin geenye of eeggannaa cimaatu godhamaa jira. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan tamsaasamaa jira. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamu irratti kanneen pirezidaantummaa marsaa ittaanuuf dorgomaa jiran paartii Rippaabilikaan irraa pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo ta'an paartii Dimookiraatii irraa immoo ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidanii. Har'a seenaa pirezidaant Tiraampitti fuuleffannee qophii addaa qabna. Nugusuutu dhiyeessa. Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 45ffaadha.
Mr. Trump pirezidantoota Ameerikaa keessaa isaan sadaffaa himannoon irratti dhiyaate garuu immoo bilisa jedhamanii aangoo isaaniirraa osoo hin kaafamin hafanidhas. Pirezidantichi waggaa 4 dabalataa fi filatamuudhaaf sadaasa dhufutti qophaa'aa jiru. Pireezidant Doonaald Tiraamp filannoo sadaasaa kanaafis ifatti duula filadhaa kan eegalan waxabajjii bara 2019 Orlaandoo Filooridaatti ture. Dhaadannoon isaanis Keep America Great, Ameerikaa akka cimtuu taatetti tursu kan jedhu ture. Duula filannoo bara 2016 darbe sanatti Mr. Trump dhaadannoo Make America Great Again, deebisnee Ameerikaa olaantuu haa goonu isa jedhuun akka ture ni yaadatama. Sirna duula filadhaa waggaa darbee eegalan sana irratti egaa Mr. Trump deeggartoota isaaniitiin al tokko fiixaan baafneerra. Ammas ni daballa. Isa kana garuu hojicha walumaa galatti xumuruuf jirraa jedhan. Pireezidant Doonaald Tiraamp biyya amma Ameerikaa ga'uuf hoogganaa hin ta'in dura maal fa'aa hojjechuun beekamu. Haga tokko odeeffannoo isiniin geenya. Pireezidantii osoo hin ta'in dura Tiraamp Niiwuorkitti nama hojjaa misooma ijaarsaa fi daldala manneeniitiin baay'ee beekamaa garuu immoo falmisiisaa turanii fi hojii piroodakshinii TV irratti beekamtii qabanidha. Gama biraatiinis Yuunivarsiitii Peensilveeniyaa Wharton School of Finance jedhamurraas eebbifamaniiru Tiraamp. Ergasii qabeenyaa maatii isaanii kan ture dhaabbata misoomaa fi daldala manneenii riil isteetitti itti gaafatama fudhachuudhaan bilchaalee hoteelota kaaziinoo yookiin iddoowwan bashannanaa bifa adda addaa qabu akkasumas dirreewwan gosa ispoortii golf jedhamu yookiin killee itti taphatan addunyaa irra naanna'uun ijaaruu eegalan. Sana keessatti garuu akkuma naggaadee tokko bu'aa ba'iin hedduu isaan mudateera. Yeroo isaan kassaranis tureera akkuma milkaa'anii bu'aa irratti bu'aa lakkaa turan. Forbes kan jedhamu barruun gulantaa sooressota addunyaa waggaan ifa godhu akka ibsetti bara 2016 keessa dhaabbati Doonaald Tiraamp doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 700 ta'uu tilmaameefi. Mr. Trump hojjaan biraan itti beekamaa turan akkuma gubbaatti tuqnee ogummaa televezyiiniiti. Bara 2004 eegalee dhaabbata televezyiinii NBC jedhamu irratti qophii darbaa tureefi baay'ee jaallatame irratti taatota keessaa tokko ta'uu irra darbee Mr. Trump Pirodiisarii qophii yookiin dooyii apparentis maqaa jedhuun beekamuuf ijoo turan. Pireezidantummaaf dorgomuuf qophiitti ennaa jiran bara 2015 ture kan dhiisan. Egaa barri 2016 ga'ee Tiraamp bulchaa biyya Ameerikaa ta'an. Ergasii masaraa White House ergii seenaniin as waggaa 3 walakkaa keessatti pireezidantichi Doonaald J. Tiraamp maal fa'aa hojjetan. Kanneen tuqaman keessaa Tiraamp seera taaksii yookiin dilaala biyyattii irratti jijjiirama guddicha jedhamu hojiirra oolchan. Raayyaa waraanaa Ameerikaa biyya Siiriyaa ture irraa irra jireessa isaa biyyatti deebisan yookiin lakkoofsa waraanaa Ameerikaa achi jiru gad-xiqqeessan. Mana murtii muummichaa yookiin mana murtii olaanaa biyyattiitti isa Supreme Court jedhamuuf miseensota 9 qabuun beekamu keessatti lamaan isaanii kaadhimuudhaan milkaa'aniiru. Sun immoo deeggartoota isaaniif akka injifannoottis lakkaa'ameera. Kana qofa miti koolugaltoota seeraan ala gara Ameerikaa seenan adamsanii qabuu fi bakka dhufanitti deebisuu akkasumas daangaa Ameerikaa gara kibbaa jirutti dallaa ijaaruudhaaf jalqaba maallaqa guddaa doolaarii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 400 koongiraasaa biraa argamsiisuu danda'uun gama kaaniin immoo imaammata hordofaniin milkaa'uu ni dubbatama. Dallaadhuma daangaa biyyattii gama kibbaa Meeksikoo daangeessu kana cimsanii ijaaruuf pireezidantichi qarshii dabalataa doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 akka ramadamu gochisiisuunis injifannoo biraa ture. Gama kaaniin immoo waadaa innaa duula filannoo irratti seenanii turan sana fiixaan baasuuf jecha seerotaa fi qajeelfamoota pireezidantii duraanii Baraak Obaamaan tumamanii turan
hedduu isaanii akka hojiirra hin oolle haqaniiru. Obaamaa keer maqaa jedhuun kan beekamu seera wabii nageenyaa uummata miiliyoonii hedduu fayyadu keessaa gariin akka haqamu godhaniiru. Dhiyeenya kana immoo Obaamaa keer kun guutummaan guutuutti seeraan akka dhorkamu mana murtii waliigalaatti iyyataniiru jedhama. Kun akkas ta'ee jiru milkaa'inni guddichi Mr. Trump gama dinagdeedhaani. Waggoota 7 darban aangoorra turan kana keessatti hojii dhabeessummaan haala waggoota 50 keessatti Ameerikaatti mul'atee hin beenneen dhibbantaa 3.5 gadi bu'e. Garuu golfaa koronaatti ahammaatuuti injifannoo isaan guddina dinagdee irratti goonfatan sun bara kana akka hin taane ta'eera. Babal'ina vaayirasii koovidii chaayinaa ka'ee addunyaa waliin ga'e kanaan. Sanas ta'e dhibeen koronaa dinagdee Ameerikaa ammaafis taanaan raasaa jiru Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa kana jedhamu uumuusaa kan shakkan Tiraamp biyyattiin deebitee dandamachuu isheetiif shakkii hin qabani. Koronaa kanaan walqabatee baatii gurraandhalaa keessa naa dubbatan vaayirasiin kun ni bada. Guyyaa tokko raajiidhuma ta'ee akkuma tasaa ni badaa jedhanii tilmaamuu isaanii televezyiiniin biyya kanaa bal'inaan irra deddeebi'anii mul'isan. Faallaa isaatti garuu vaayirasiin kun kutaalee biyyattii 50 waliin ga'ee biyyattiis jeequmsa dinagdee keessa seensisuun hojjettoonni miiliyoonii 48 hojii isaanii dhabuuf dirqamaniiru. Manneen barnootaa hundi manneen daldalaas akkasuma guutummaan guutuutti cufamuuf dirqamanii. Koronaan walqabatee haalli ta'e hundi filannoo 3 bara 2020 mo'achuurraa akka hin gufachiisneen kan dubbatan Doonaald Tiraamp talaalliin vaayirasii kanaa baatilee keessatti argamuu dubbachuurraa boodatti deebi'anii hin beekan. Ogeessonni fayyaa garuu jalqaba baatii bara 2021 keessatti tilmaamu. Gama biraatiin imaammata alaa pireezidaant Doonaald J. Tiraamp hordofan Ameerikaan haa dursitu isa jedhuun beekama. Sana jechuun waan hunda caalaa fedhii Ameerikaanotaa eegsisuu yookiin kabachiisuu jechaadha. Sababaa sanaafis fedhii Ameerikaa hin guutu kan ittiin jedhan fakkeenyaaf TPP yookiin immoo Trans-Pacific Partnership kan jedhamu waliigaltee daldalaa, waliigaltee eegumsa jijjiirama naannoo addunyaa isa guddicha Paris Climate Change fi tumsa niikularaa Iraan yookiin immoo Iraan Nuclear Deal jedhamu keessaa Ameerikaan akka baatu godhaniiru. Naaftaa maqaa jedhuun kan beekamu tumsa daldala dilaala alaa Kanaadaa fi Meeksikoo dabalatee Ameerikaa kan keessatti hirmaattee turte keessaa biyyi isaanii akka baatu yookiin immoo fooyya'ee akka mallatteeffamu dirqisiisuudhaan waliigalteen biyyoota sadeen gidduu jiru naaftaan akka haaraatti akka deebi'ee mallatteeffamu godhaniiru. Chaayinaatti immoo waraana daldalaa labsaniiru jedhama. neeto yookiin gamtaa waraanaa Atlaantik kaabaa ilaalchisuudhaan Ameerikaan gamtaa kanaaf baasii guddaa baasaa jirti jechuudhaan qeeqanii ture. Qeeqa qofa miti dhiibbaas uumaniiru. Gama hariiroo hooggantoota addunyaa waliin qabaniin immoo biyyoota michooma gaarii Ameerikaa waliin qabaachuun beekaman waliinis walitti dhufeenyi isaanii ulfaataa ture jedhama. Akka fakkeenyaattis chaansilarii Jarman Angela Merkel kan Faransaay Emmanuel Macron kan tuqamudha. Faallaa isaatti immoo pireezidantii